درس رياض الصالحين بابا صبري حديثة دقدمي سقلا فرقين الراجة قاري. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي زيد أبا زيد الرانسي وديسا أسامة بن زيد أسامة زيد نمجام ابن حارثة قاري قاري مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم attaqamaa ergamaa rabbii kanite nama ergamaa rabbii bilisoomse jechuudha. Nama ergamaa rabbii gabrummaa keessaa baase jechuudha. Wahibbihi jaalallee ergamaa rabbii kanite jaalalloo ergamaa rabbii kanite. Wabni hibbihi ilma jaalalloo ergamaa rabbii kanite. Radiyallahu anhumaa Allah jibbana isaan lamaan irraa numa fageessu. Ergamaan rabbii abbaa isaalleen jaallata isalleen jaallata jedha. Jaalalloo ergamaa rabbiiti jedhe lamaanuu. Ergamaa rabbii illee ni jaallatan. Qaala ni jedhe arsalat ni ergite bintu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam intalti ergamaa rabbii ni ergite. Eessatti ergite jennaan inna maal jettee gara ergamaa rabbiitti ergite nama ergite. Maal jettee ergite jennaan inna ibni ilmi kiyya jette. قد احتضرت dhugumatti isatti dhuftee jirti jette. Isatti dhuftee jirti. Fashhadnaa nutti kottu maaltu isatti dhufee jira jennaan duuti isatti dhuftee jirti. Hedduu dhukkubsataa du'uuf deema. Fashhadnaa nutti kottu yaa ergamaa rabbii jette. Fa'aarsala ni ergee yuqri'u salaama gaarii. Fa'aarsala ni erge yuqri'u salaama salaamataa ka salaamataa qaraasisu haala ta'e kan salaamataa itti haala ta'een itti deebisin immoo gaafuma siinaa ergamaa rabbii mucaan koon dhukkubsataa duuf kaajabaadhu kottettuuni inni immoo dura dhaqii salaamataa numatti mijeessa ergamee dhufe sanaan san booda wayaquulu haala jedhuun jedheeni itti erge inna lillaa rabbiif tahaadha maa akhaza wanni inni fudhate rabbiif tahaadha walahu rabbumaaf tahaadha maa a'taa wanni inni kennillee rabbumaaf tahaadha wakullu shay'in hundi cufti jechuudha wahii hundi jechuudha waa hundinuu indahu isa biratti rabbiin biratti jechuudha bi'ajalin musammaa qaxaroo qaxareeffamaadha qaxaroo beekamaadha wanti hundinuu rabbiin biratti qaxaroo beekamaadha wanti inni kenne sonti inni fudhate rabbumaan biratti tahaadha faltasbir haa obsitu itti jedhiin obsi jedhiin faltasbir haa obsitu jechuun obsi jechuun waltahtasib haala kaawwattu jedhiin haala kaa'attu eenyuun biratti rabbiin biratti haala kaa'attuuttimi akkas jechuun rabbiin biratti obsiiti rabbi irratti lakkaadhu jedhiini gaarii fa'aarsalat achumaan gaafa gaa ergamichi dhaqee akkana siin jedhe ergamaan rabbii abbaan kan kee akkana siin jedhe timu fa'aarsalat ni ergite taaniyan lammaffaa ilayhi gara ergamaa rabbii tuqsimu alayhi isarratti haala kakattu ni ergite isarratti kakatte akkam jette wallahi billahi jedhiin la ya'atiyannaha akka isiitti dhufuudhaaf akka isiitti dhufuutti itti kakatte natti dhufuu qabu bakka ergamaan abbaan koo kun jette akka isiitti dhufuuf jecha itti kakatteetti faqaama ni dhaabbate amma achumaan taraa lammaffaa dhufe gaa ergamicha amma sigaa namni isin ergite kun maal godha gaa ergamaa si waan ta'eefu sarraatanyaa si ta'uu danda'a. Faqaama ni dhaabbate gaamma ergamaan rabbii yeroo kakattee akkanatti qodhuftu malee siin jedhaa jirti jedhee dhufee lammaffaatti himu faqaama ni dhaabbate. Wama'ahu haala ergamaa rabbii wajjiniin jiruun Sa'ad ibn Ubaada Sa'adiin ilma Ubaada haala ergamaa rabbii wajjin jiruun aluma inni bakka nan dhaqee ol kee dhaabbatu Sa'ad ibn Ubaada wajjiniin dhaabbate. ومعاذ بن جبل معاذ المجبل اللي حال وجن جرون وأبي بن كعب أبي المكعب اللي
حال وجنجرون جتشو جرى كان وزيد بن ثابت زيد المثابت اللي جرى كان تجين كي جتشو معاذي في قاري معاذ بن عبادة في سعدي في أبي في زيد تجين كان جتشو ورجل رضي الله عنهم إيرو رجال إيرو وان هدو تجين كانيغا ربي نسان الرجال توتي فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرو ما جريدا كان يجيكا كبانو فرفع إلى رسول الله غير إرغما ربي تجمع والفودا مي خنمي قربان أكو ستاجركم إلى إرغما ربي لفتة تمدي أوغا جنمي تكنمي جود قربان أكو ستاجركني أكاكي إرغما ربي جود كان انتلا إساتي جود الصبي أكو صبيين التكنمي إرغما ربي تلفودا مي خنمي فأقعده إرغما ربي نتيسي صبيي تسان في حجره gaariidha. Fi hijirihi eessa isaarra teessise jennaan gudeeda isaarra ni teessise. Gudeeda isaarra sarbaa isaa kanarra teessise ergamaan rabbii. Inni kaate jechuudha sarbaa isaarra. Wanafsuhu haala nafsiin gurbaadha. Yataqaaqaw haala nafsiin gurbaa. Wanafsuhu taqaaqaw haala nafsiin gurbaadha. Sossokossuun jechuudha. Haala nafsiin gurbaa sosochootuun jechuudha. Tataqaaqa'u jechuun haala siin sosossootuun. Maaliif sosossoote jennaan keessaa ba'uudha. Haala siin jechuudha sosossaa jirtu lubbuun gurbaadha. Fafaadat achumaan ergamaan rabbii fafaadat aynaahu ni dhangalaafte ijji isaa imimmaan dhangalaafte ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam. Faqaala sa'adun ni jedhe yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii maa haazal bukaa maali boo'ichi kun maa haazaa maal inni kun jedheen maal bukaa maa innati bu'aartu kun boo'ichi kun maal yaa ergamaa rabbii jee gaafa faqaalan maal sana bo'uun hin ta'a yaa ergamaa rabbii jedheen faqaala ergamaan rabbii ni jee gaarii faqaala ergamaan rabbii ni jedhe haazihii isiin kuni rahmataa bari isiin kun ja'alaha Allahu rahmatattii sanayyuu kan rabbi sii godhe تعالى ربين سنول تعالتين في قلوب عباده قلبي قبروتني ساكي ستك ربين قد إدابر جدي رحمة ربين قلبي قبروتني ساكي سكايدا سين كوني جدي وفي رواية تكون مو في قلوب قلبي من شاء قلبي نما في ديكي سكاي ربين من عباده قبروتني سالا قلبي نما في ديكي سكاي وإنما يرحم الله Akkuma rabbii mararfatu wa innamaa yarhamullah Allahan kan rifatuuf jechuudha. Allahan kan rifatu yookiin immoo rabbiin namni inni rifatuuf jechuudha. Min cibaadihi gabroottan isaarraa arruhamaa'u warra olii rahmata godhuuf rabbiin rifataa barjire. Isa kanaaf rahmatan bu'aa jira malee boo'icha san taane sana boo'aan jiru boo'icha san duraan irraa dhowwe sanaa miti. Boo'ichi inni dhowwame isa kam jennaan imimmaan dhangalaasuun nama du'e irratti dhowwamaa miti. Maalillee nama jechuudha faarsuudha kan dhowwamaa ta'ee beluu koo maaloo koo jettee faarsuudha. Muttafaqun alayhi hadiisni kun riwaayaa Bukaariin Muslimii jechuudha. Ma'anaan fassaruuf deema Nawawiin. Ma'anaan taqaaqa'u jechuu tataharraku ni sochooti jechuudha. Wataxaribu ni dhiibbatti jechuudha bahuudhaafi ni hariifatti jechuudha bahuudhaafiyyuu dhiphatti jechuudha. Gaariidha. Fi hadiisa kanarraa wanni fudhannu maali jennaan ergamaan rabbii rahmanni qalbii isaa keessa jiraachuu fudhanna jechuudha. Ammas boo'ichi nama du'e irratti akka hin taanirraa hubanna. Boo'icha akkamii malee boo'icha hamataaf bu'an malee boo'icha himmaan qofa dhangalaasu yoo ta'e malee akka inni kaan hin taanirraa hubanna jechuudha. Ammoo sabiriin immoo kana hundarra caalaa akka ta'e dubbanna jechuudha. Namni ilmaan du'es, namni ilmaan jalaa dhukkubsates, namni waa adda addaa ta'es faltasbir wal tahtasib jedhee waan ta'eef akka obsitu irraa hubanna, akka obsuun qabamu irraa hubanna jechuudha. Gaarii adiimni 30ffaan oloof gaariidha. Waan Suheybin raansi odeessaa radiyallahu anhu Allah nyibbana sarraa fageessu. Rabbi sarraa jaallatu anna rasuulallah ergamaan Allah qaala ni jedhe kaana ni ta'e malikun gaarii mootiin tokko ni ta'e fi man kaana qablakum nama dura keessanirraa kan ta'e wakaana lahu saahirun
Saahireefti immoo isaaf ta'e mootichaaf jedhe. Saahiree wayiitu isaaf ta'e jedhan mooticha sanaaf saahiree wayii ta'e saahiree qaba. Falammaa kabira yeruma guddatu maaltu qaala ni jedhe ilmaliki malik mootichaan ni jedhe. Falammaa kabira yeruma guddatu assaahira saahirtichi qaala ni jedhe ilmaliki mootichaan. Inni qade kabirtu faba'ath guddina akkamiiti jennaa yeruma dulloomu jechuudha. Falammaa kabira yeruma dulloomu qaala ni jedhe lilmaliki mootichaan ni jedhe gaa inni qade kabirtu an dulloomaan jiraa dulloomeeraa faba'ath ergi ilayya gara kootti gulaaman gurbaa wayii ergi jedheen gurbaa wayii gara kootti ergi u'allimuhu isan barsiisaa assihira sihiriin sii barsiisaati an dulloomee si jalaa duuf hin deema ituun dulloomeen duinin nam tokko gurbaa wayii natti ergi sihiriin si barsiisaa ijoollee wayii naa ergii jedheen faba'asa ilayhi ni erge gara saahiree kanaatti gulaaman gurbaa ni erge mootichi yu'allimuhu isa barsiisuudhaaf jecha ni erge akka inni baratuuf jecha wakaana ni ta'e fi xariiqihi karaa isaa irratti immoo ni ta'e karaa gurbaan kun deemee gama saahiree sana dhaqu irratti immoo ni ta'e izaa salaka yeroo seenu raahibee tokko karaa sana irratti ta'e raahibee jechuun nama ibaadaa godhu aabida rabbii jechuun nama rabbiin gabbaru nama rabbiin sodaatu tokkotu iyyuu karaa gurbaan kun irra deeme saahiree bira dhaqu irra taa'ee gabbara gizee hundaa. Faqaada ilayhi isa bira ni ta'a gurbaan kun wasami'a kalaamahu kalaama isaanii dhaggeeffata haasawa raahibee kanaa ni dhaggeeffata. Fa'aajabahu isa dinqa haasawni raahibee kanaa wanni inni haasawu wakaana ni ta'e idaa ata saahira yeroo jechuudha saahireetti dhufe gurbaan kun marra birraahibi ni darba jechuudha. Eenyurra darba jenna raahibee kanarra darba jechuudha gizee hundaa. Gaarii waqaada ni ta'a ilayhi ammas garuma isaa taaga in taa'u malee biran darbu gurbaan faayidaa ata saahira wagguu saahiree bira dhufe immoo darabahu gaarii faayidaa ata saahira faayidaa ata yeroo dhufe jechuudha eenyutu dhufa yeroo dhufe namtichi kun as-saahira saahiree bira yeroo dhufu immoo darabahu isa jechuudha ni dhaawa gaariidha jennaani faayidaa ataa yeroo dhufe as-saahir faayidaa ata as-saahira yeroo saahiree bira dhufe darabahu isa ni dhaafa shakaa ni himata jechuudha eenyutu dhaa jennaan saahiree sanatu dhaa maaliif yeroo dabarsite mucaa maaliif digdeedhaan dhufuu didde jechuudhaan uleerra dhaaba akkuma astamaaniin biyya keenyaa tokko gabbaaftee duraan dhaatu san jechuudha ammallee hafuun hafuuyyuu fashakaa ni himata gurbaan zaalika sana ni himata ila raahibi gara raahibee kanatti yeroo dhufu immoo bara kanatti namtichi saahiree nan irraa baradhu kuni akkanatti na dhaam jedheen yeroon dhaqudha sa'aatii dabarsu faqaala ni jedhe idaa raahibee jedhaafi jedha mala baasuu deeme egaa idaa kashiita wagguu sodaatte as-saahira saahiree kana wagguu sodaatte faqul jedhiin habasanii ahalii kootu na hambisanii irraa kana ahalii kootu na tursiisanii kanallee na hambaamne dafanii nan geggeessine jaran na tursan jedhii jedheen. Wa'izaa kashiita immoo wagguu sodaatte ahalii kee immoo wagguu sodaatte faqul jedhi habas yeroo itti galtu akka immoo yeroo ati na bira turtu ahaliin kee maaf daftee galuu dhabe siin jedhanii sittiin kaane yoo immoo sodaatte faqul jedhi habasanii ahalii kootu habasanii as-saahiru saahirechatu qabee na hambise jedhii jedhe yeroo ahalii keetti deebite bara raahibee bira tura malee namtichi saahiree bira illee danuu turaan jiru yeroo saahiree bira dhatte ahalii koo na turse jedhiin yeroo immoo ahalii keetti galte saahireen na turse namtichi godhu kanattu san irraa saahiree baradhutuyyuu na turse jedhii akkanatti fayyadamii jeen. Gaariidha. Fabaynamaa huwa gidduu dhumanni akka kanatti jiruun otoo dhumanni jechuudha akkanatti jiruun alaa zaalik haala kanarratti otoo dhumanni jiruu itumanni haala kanarra jiruu jechuudha akkanatti sobee tumanni garaaf gananaan saahireen na tursiise aalii kun na tursiise jedhee gidduudhuma kanatti tumanni deddeemaa jiru ifata alaa daabbatin achumaan karaadhuma kanarratti deddeemee kanatti barumsatti barataa jiruugaa alaa daabbatin
mucaa hikmaa qabudha irra caalaa raahibee sanarraa waa barata saayiricha dhaqee irraa barata raahibee bira sana dhufu karaa irratti bira taa'ee irraa barata mucaan lamaanuu barataa jira jechuudha itti dhuman gidduu kanaan akkanatti irraa deddeemee barataa jiru irra taalaa daabbatiin daabbaa tokko rani dhufe leenca jedhan aziimatiin daabbaa jechuun waan lafa deemu jechuudha waan lafa deemuun mayya dubbul arda jedhan waan lafarra deemuun daabbaa jedhama namni daabbaa jedhama wantumti lafarra deemu faqaala aadaa daabbatiin daabbaa wayiirra dhufee aziimatiin guddoo kan taate daabbaan sun leenca wayiitti dhufe jedhan qaade habasati naasa leenci sun nama kan gaarrade jechuudha nama sakaraa kana deemus akka hin dabarre godhe nama sakaraa kana deemus akka hin dabarre godhe karaa ol akka dhaabate namni sodaate dhaabate faqaala ni jedhe aliyyauma arran jedhe gaa gurbaan jabaadha aliyyauma arraa kana a'lamu nan beeka asaahiru saahiree afdalu caala ta'ee fi amirraahibu afdalu moo namticha rabbiin gabbarutu caala jechuun baragaarra jedhe gurbaan jabaadha eega leenci kun garaaf garanaan nama ittisee akka yeroo karaan cufamu makiinaan dhaabatutti illee namni dhaabatee jira jechuudha. Eega akkanatti leenci kun nama karaa ittisee anas ittisee jira waan ta'eef mee saayiricha kana caalaa fi raahibee karaarra dhaabatee rabbiin gabbaru kana caala jechuun beeka gaarra jira. Gaariidha jennaani. Gaarii. Fa'aa kaza achumaan akkana jedhee gurbaan fa'aa kaza ni fudhate. Hajaraan dhakaa fudhate. Faqaala ni jedhe Allahumma yaa Rabbi. In kaana amrun yoo ta'e amiriin yoo ta'e haalli amiriin arraahibi amiriin raahibee isicha rabbiin gabbaruu yoo ahabba ilayka gara keetti jaallatamaa ta'e jedhe gurbaan silaa rabbiin guddaan ni jira jechuun ni beekti gurbaan subhaanallah yaa rabbi yoo guru raahibeen karaarra dhaabatee karaarratti gidee hunda si gabbaru sun yoo caala ta'e gara keetti jaallatamaadha ta'e amiriin isaa min amri saahiri amri saahireerra yoo amriin raahibee kanaa gara keetti jaallatama ta'e faqxul haazihi daabbat ajjeesi dhakaadhuma koo kanaan haazihi daabbat leenca kana naa ajjeesi jedhe hattaa yamdinnaas amma namni darbutti leenca kana naa ajjeesime jedhe akkuman darbadhu kanaan faramaa achumaan darbate gurbaan faramaaha dhakattii darbatee faqatalaha achumaan leencicha sana ajjeese jedhan dhakaan dhumti tokko leenca sana lafaan dha'ee ajjeese subhaanallah wamadannaasu namoonni ni darban fa'ata raahibu raahibeen ni dhufe gaamma fa'ataa ni dhufe arraahiba raahibeetti dhufe maal godhe jennaan gaari fa'ata raahiba yaabo raahibeetti ni dhufe jennaani adeemni kun ni dheerataa asitti dhaabatu xiqqoo isinitti dheerata yoo immoo dabalamu ittan naa barreessaa yoo ni gaattanis mee barreessaa fa'ata raahiba ni dhufe raahibeetti fa'akbarahu raahibeetti odeesse maal odeesse jennaan waan argame kanatti odeesse yaa raahibe jedheen yaa namticha rabbiin gabbaru akkana kanatti leenci nama itti himnaan leenci karaa ittisii namni akka darbu dhabnaan yaa rabbi yoo raahibee amriin raahibee kanaa gara keetti jaallatamaadha ta'e amrii saahireerra leenca kana ajjeesi jedhee yeroo dhagaa darbaddu bal leenci ni du'ee jedheetti faqaala lahu raahibu achumaan raahibeen sun ni jedheen ay bunayya jedheen yaa ilma kiyya anta ati jedheen alyawma guyyaa irraa kana afdala minnii narra caalta jedheen wallaahi ati har'a narra caalte baqqaa jedheen qade balaga min amrika ma araa dhugumattuu ga'ee jira jechuudha ga'ee jira qade balaga dhugumatti ga'ee jira min amrika amrii keerraa maa araa wannin hargu kun ga'ee jira wannin argaa jiru kun wa innaka ati immoo satubtalaa ganaa mokkoramta jedheen wannan argu kun wama khayriidha wannan sirraa arge kun na caalte wallaahi na caalte ergamteetta garuu immoo ganaa mokkoramta fa in ibtuliyat yoo mokkoramte immoo falaa tadulla alayya narratti na keekin gaadheen ebeluu sana na barsiise jettee narratti